Nangal irra deebi'ee maal jetteeyyuu? Ifa naa godhi sirriitti sagaleen kee gadi bu'aadhallee. Natro gattee sui dalamwan de sui simpini amma dro yar de sin helalle romo Tole guddaa galatoomii yaada keetii fi mee yaadni kan kee qaati kaaftee egaa. Okay. Yaadni kan kee qaati kaaftee shamarran na baqatan na fakkaata. Shamarran namni tokko na bultii malee jiraachuu hin danda'u. Bultii ijaarrachuun barbaada garuu shamarree na baqatu. Mee haala kamiin itti dhiyaadhaa ka jedhu na fakkaate yaadni keetii. Okay, guddaa galatoomii mee jalqaba irratti ufnu ibsuu dandeetta? Jechuun ufnu ibsuu dandeetta? Okay, mee eenyu jedhamtanii ergaa keessan akka qilleensarra isinii ooluu fi jechuudha. Okay, Muhammad Ahmed dhalataa eessaati? Okay, Muhammad Ahmed Harargee Bahaarraa qophii jaalalaa irratti hirmaachuu keetiif guddaa galatoomissiin jedha. Egaa kabajamtootaaf jaalatamtoota keenya Harargee Bahaarraa nu dawwalaniiti kan sagantaa jaalalaa irratti hirmaataa jiranii. Ammaaf eessa jiraattan? Okay, Saudi Arabiyaa magaalaa Riyaad jiraattu. Guddaa galatooma. Tole jaalachuun barbaada garuu shamarran na baqatu. Kanaaf iyyuu shamarranitti akkamitti dhiyaadha ka jettanidha jechuudha. Ani akka jaalalleewwan lamaan wal jaalatan yookaan bultiin ilma namaa kun diigamaatti jira. Amma yeroo ammaa kanatti keessumayyuu wanta hin taanetu dhagahamaa jira. Wanta dubbachuudhaaf nama qaanfachiisu. Kanaaf iyyuu wanta akkasiisu dogongorrii gara fuulduraattis ammas akka hin uumamnetti shamara takkatti dhiyaattee jaalachuu akkaataa itti qabdu. Tokkoffaa ati amala horataa jirtu kana namni tokko beektaa kas ilaalutu si badaala malee ati amala kan kee beekuu hin dandeettu beekte. Yaa shamarreen immoo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota Archeen YouTube akkam jirtan nagaa fayyaa keessanii nageenyi keessan badhaadha akkam jirtan isiniin jechuun jaalladha. Har'a dhugaa jechuudha. Barumsa addaan isiniif qabadhee dhufe akkuma isaan immoo keessummaas toora irraa qabna. Keessummaa kana haala seera qabeessa fi akkuma isaan himmuutu haala addaatiin simannee keessummaa keenyarraa immoo barumsa akka fudhan abdii guddaa qaba. Akkuma isaan nama gaafii waa'ee jaalalaa irratti yookaan mudannoo qaba ta'a. Jaalala isaatti ergachuu barbaadataa hin beeknu. Kanaafiyyuu gaafii sirraa qabanaan jedhee jira. Gaafii kana gaafii jaalalaa hoo taate gaafii dhuunfaa miti gaafii walii galaatti barumsa keetii irratti gaafii gaafachuu barbaadaa jedhee jira. Anis immoo tiyyi hayyamamaadha. Waan inni nu gaafatu immoo walumaan laallaa jechaadha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya warroonni gaafii biraas qabdan nu gaafachuu dandeettanii. Keessumaa yeroo ammaa kanatti hir'ina jaalalaati irraa kan ka'e rakkoon guddaan uummata keenya irra gahaa jira waan ta'eef rakkoo kana faluudhaaf uummanni keenya jaalala hin beeku jechuu osoo hin ta'initti jaalala dhiisanii caccabsii, daddabsii, kukkutii, rukutii bichaadha. Jaalalli maalii waan jedhan hin beekan, jaalalli burqaaneessaa waan jedhan hin beekan jechuudha gonkumaayyuu. Kuni maaliif ta'e? Ka jedhu walitti deemnee walitti haasofne dhugaa rabbii baay'ee nama gaddisiisa. Saniif iyyuu keessumicha keenya wajjin turtii goonu walumaan laalla. Egaa okay.
sagaleen kee qulqullina hin qabu. Okay, assalamu alaikum. Salama sinnaan jedhaa iyyuu ture bara. Tole keessummaa keenna guddaa galatoomii mee maal si keessummeessina? Maal si keessummeessinu gaa haala teorarratti yaada qabaa naan jetteeti jirta. Mee yaadnati dabarsuu barbaaddee yaada akkamiitii duratti naa dawwaltee turte akkumaan siin jedhe yaada qabaa barumsatti dabarsaa jirtu irratti jettee jirta. Mee yaadni kee maalidha? Dhugaadha. Yeah. Yeah. Nafkan. Okay, obboleessi keenya irra caalii rabbitu namaaf laata beekta. Kanuma ka garaa keetii kanuma akka keetii rabbiin siif haa kennu siin jedha. Garummeetiyyuu akka marattuyyuu ati shamarranitti karaan itti dhiyaatte yookaan shamarran yookaan shamara jaalatte takka argachuu ittiin dandeettu. Beekta nama amanama amma kanatti amanamaan hin jiru jedhan garuu amanamaan nima jira. Maaliif haalaaf amala keetu isaan amansiisuu danda'a beekte? Atiin kun bultii barbaada. Namni kamuyyuu bultii ni barbaada, bultii ijaarrachuu ni barbaada. Namni kamuyyuu lama ta'ee rabbis lama ta'a jiraadha jedhe kophaa jiraadha hin jenne kanaafuyyuu umrii keetiin lama taatee jiraachuu marraa akka bilisa ta'e jiraata. Rabbiin si alaafisu irra caaliin kanuma rabbiiti. Amma ati jechuudha shamara takka Facebook marraa ta'ee garuma ta'e irraayyuu haa ta'u jechuudha. Shamarri dhuftee si dubbisuu dandeetti, ati shamara dhaqxee dubbisuu dandeetta jechuudha. Shamarri amalata shamaraa irratti fakkeenyaaf shamara takka bilbiltee yookaan immoo haayi yoo jettee silkiidhaan haayi teessa yoo siin deebiftee haayi hin jedhiniin jechuudha. Maaliif yookaan fedhii sitti haasa'uu dhabuu dandeetti sii galtee. Ammallee mootiyyuu itti dawwaltee yoo itti dawwaltee isii itti dawwaltee ganama yoo ati itti haasofte fakkeenyaaf galgala isiin deebistee sii hin dawwalin atillee deebistee itti dawwaluu hin qabdu yookaan immoo iyyuu barreeffama xiqqoo isii akkam jirta maal hojiitu sitti baay'atee waan akkasii jetteeni
amala suutaan amala kan kee baruu dandeetti sii galte. Garuu ati yoo zim jetteetumaan itti dawwalaa ooltee ammallee bakka teekstii guyyaatti 10 faa gizee meeqa jechuudha sitti kabilbiltaate maal jetti kuni nasuma malee jaalala dhugaa hinaaf hin qabu jetti si baqachuu dandeetti beeyte shamarri waa'ee akkanaa kana faan yeroo baay'ee ijoollee amma silkiidhaan wal jaalatanii bultii waliin ijaaratanii ijoollee baay'eedha silkiidhaan wal jaalatanii bultii dhugaa waliin ijaaratanii waliin jiraachaa jiranii walla ilma argatanis ni jiru. Jaalali dhugaa hin jiru jedhan malee jaalala waliin beekan sii galte. Heeluun dhagamu. Kanaafuu obboleessa kiyyaa haala akkasiisanillee salphaatti shamarran argachuu dandeetta. Haala amala keetti shamara bituu danda'a jechuudha. Irra caaliin mootiyyuu barumsa keenyallee hordoftee jetti sirriitti sii gala. Asmaan iyyuu hordoftoota keenya namni kun dhugaa nama gaariidha. Nama bultii barbaadu karaa halaalitiin jechuudha. Kanaafuyyuu warroonni shamarranii nama kana osoo namoota tokko osoo hubattanii namoota tokko fakkeenyaaf namoota waa'ee jaalalaa sitti haasawu keessa parsantii 100 keessaa 10 dhugaa dubbachuu danda'an. Kanaafiyyuu osoo hubatanii baay'ee takka gaariidha. Mi'a hundumaafiyyuu shamarra yoo dubbistu haala shamarri kan jaalatan amala beekta amma fakkeenyaaf atiin kuni fakkeenyaaf haa jennu karaa deemaa jirtaan jaalallee ta'e wajjin karaa deemaa jirta yookaan jaalachuu hedda jechuudha. Halaalaa isin silaalaa jirti haa jennu namootumatti akkaatamatti namootatti haasoftuuyyuu isin si madaalti. Awuuzu billee akkatti namatti iyyu kun anallee akkanatti burunatti iyya awuuzu billee guyyaa takka halkaan takka mucaa kan wajjin mana tokkoon buleette si baqatan sii galte. Haala dubbannaa keetii intarneetu maratti waanuma ati gadi dhiistu kana waanuma tokkoon isaan si madaala waan ta'eef waan akkasiisan irratti illee of eeggi. Kanaafiyyuu akka waan garaa akka garaan kee yaadu akka akkasiin siin jaaka sagaleen kee qilleensa irra si oolee jira jaalallee argachuu dandeettaa. Bultii dhugaas waliin ijaarrachuu dandeettanii atis bultii halaalaa ijaarrachuu barbaadaa jettee jirta. Inshaallah ni ijaarratta siin jedha garuu amaloota kan kee yeroo fakkeenyaaf chaat nama gootuuf asirratti of eeguudhaan waan akkasii jechuudha. Yoo isaan si jala fe'ama fakkeenyaaf nama afaa bira jiraachuu danda'anii si madaaluufaa si jalaa cal'isuu danda'an sii galte. Deddeebistee salachaatee itti bilbiltee teekstii guyyaatti gizee 20 faa namoonni bakka sii galte. Bakka sirraa fagaachuu danda'an amma immoo wanti si dhaamu shamarreen si sobanii lafarra si oofanii jiran jechuudha. Zim jedhanitumaan shamarra akkasii maalidha? Yaa wanta keessa of eeggatuu qabda. Kana amma ati nama bultii barbaadu waan keessa sirriitti of barbaachisa of eeggatuun jechuudha. Shamarri si hin barbaanne amalli isaan sitti argisiisanii siitu bilbila itti baay'isa malee isaan sitti haasa'uu hin fedha si galte. Osoma yeroo qaban fa biizii siin jedhanii osoo sitti haasa'aa jiran qalbiin sitti haasa'an bakka si galte. Fedhii kee hin qaban waan ta'eef jechuudha. Kanaafiyyuu waan akkasiisan of eegi amaloota isaaniitti irraa sirriitti taradda'ii nama bultii si ta'u amaloota isaanii akkasiisanii mallattoo akkasiisanii beekuu dandeetta. Namni si jaalatu si dhaggeeffatu jaalata. Namni si jaalatu siin haasa'uu jaalata yeroo isaatirraa aarsaa godhee namni si jaalatu jechuudha. Ati isa biratti warqiidha si galte nama si jaalatu akka biratti. Kanaafiyyuu akka nama garaa keetii argattu abdii guddaa qabaa galatoomsiin jedha. Ergaa biraa qabdaa mee waa haara yeroo irratti. Okay, obboleessa keenya qaaliif gaarii anillee baay'ee si kabaja galatoomii rabbiin nama akka garaa keetii si faalaatu siin jedha. Inshallah rabbiin immoo tarabbiin abaare rabbiin sirraa haa qabuti nama zabana kana addaan hin beekaniiti ishee bakka yeroo gaarii naaf qabaadhu galatoomii siin jedha. Wallahi rabbumaan si haa fidu kan inshallah. Takkasi nama jirti barnuma jirti beeyta nama marruuyyuu badaadha jedhanii murteessan sii galtee maraa namni wal sodaata jiraashuma wal sodaatu takka beeyta.
Akkas inshallah ishii bakka yeroo gaarii qabaadhu nagaan naa ture.